naannoo Oromiyaatti bara kana galii waliigalaa birrii biiliyoona 50.41 walitti qabuuf karoorfame birriin biiliyoona 52.3 walitti qabamu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti hooggantuun biiroo galiiwwan Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa beeksisan. Raawwii hojii biiroo galiiwwan Oromiyaa bara 2014 ilaalchisee miidiyaaf ibsa kan kennan Aadde Maskaram karoorri galii idilee birrii biiliyoona 42.43 kan ture yoo ta'u raawwiinsaa birrii biiliyoona 44.51 walitti qabameeraa jiran. Galii mana qopheessaatiin karoorri birrii biiliyoonni 7.98 walitti qabuuf karoorfame keessa birriin biiliyoona 7.775 walitti qabuun dhibbeentaan 97.42 milkeessuun danda'amu hooggantuun biiroo galiiwwan Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa ibsaniiru. Galii biiliyoona 50.415 sassaabuudhaaf karoora qabame keessa karoora ol biiliyoona 52.29 yookaan dhibbeentaa 103 raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Galiin bara kanaa kan waggaa darbee yeroo fakkaatan wal bira qabamee yoo ilaalamu birriin biiliyoona 15.011 caalmaa kan agarsiisee fi guddina dhibbeentaa 40.26 agarsiiseera. Hojii bara kana milkeessuuf galii dinagdee biyyaa guddisuu danda'u carraa jiru hundatti dugugganii fayyadamuu yaada jedhuun karoora qabamee milkeessuun danda'amu ibsan. Qophiin karooraa keenya haala addaatiin ilaalame jechuudha. Kan bara 2013 keessa raawwanne toftaatti raawwanne fi akkaataatti raawwanne bu'aa argame xiinxaluudhaan eegalle jechuudha. Cibinaa fi hanqina raawwii bara 2013 keessatti qabaachaa turre adda baasuudhaan cibinoota keenyatti fufsiisu hanqinoota keenya irratti immoo tarsimoo dabalataa baafachuudhaan bara kana rakkoon weerara waannisaa lolaa hamaa fi rakkoo nageenyaa galii walitti qabamuu qabu irratti dhiibbaawanis tooftaawwan kanaaf falataan hordofuun karoora kaame milkeessuun danda'amu ibsan. Rakkoowwan hojii keessatti bara darbee turan hiikuun bara kanaaf akka muuxannoo gaariitti fudhachuun danda'amu ibsaniiru. Hanga danda'amaa ta'etti loojistikiin baajanni gahaan ramadamee fi hojii galii sassaabuu kana keessatti gahee isaa bahuutu irra jiraata. Amantaa jedhu qabna. Kanaan achitti ogeessii fi hojjetaan ogeessii fi hooggansi mana kanaa immoo dandeettii hojii kana hojjechuudhaaf isa barbaachisu yeroo yeroodhaan leenjii ga'umsaa kennuudhaan geessisuudhaan hidhachiisuu qabna waan ta'eef kanarrattis ciminaan hojjannaa jechuudha. Kafaltoota gibiraa seeraa fi yeroo eeganii hin hojjenne irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Galiin mana qopheessaa kanaan dura akka gulantaa kaa'ametti galiin akka walitti qabamu taasifamuuf yaalameera. Kuufama galii mana qopheessaa kiraa mana qopheessaatiin galiin fooyyee qabu argamus Aadde Maskaram ibsaniiru. Hojiin misoomaa akka biyyaatti akka naannootti hojiin nageenyaa akka biyyaa akka naannootti hojjetamu taaksiin yoo walitti qabame malee maddi faayinaansii gahaan yoo argame malee kana milkeessuun hin danda'amu waan ta'eef yeroo kamiyyuu dhimmoota galii mootummaa sassaabuu yookaan galii mootummaa dhoksuu miliqsuu danda'an yommuu argu hawaasni abbummaadhaan akka irratti qabsaa'u anaa fi kootii jedhee akka irratti qabsaa'u carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaada. Karoora guddina tarsiimoo galii maddisiisuu fooyyaan hojjechuu fi hojii roolchuu kuufama taaksii yeroo dheeraa ture qaqqabuun walitti qabuu danda'u taaksii dabalataa qabeenya irratti bara kana hojiin guddaan hojjetame galiin guddaan irraa argamu ibsan. Bara kana hojiin ooditii sirnaan hojjetamee fi seera taaksii kabachiisuun bu'aa guddaa buusuu ibsan. Miindaa dhaabbilee dhuunfaa irratti wanti hojjetame hojimaanni galii waliin qooddachuu raawwii fooyyaa argamsiiseera. Kana keessatti hordoffiin hooggansa sadarkaa adda addaan taasise milkaa'ina galii walitti qabuu irratti mul'ateef galtee guddaa ta'uu dubbatan. Hojii qorannoo madda galii bara kana gaggeessuun nurra jira jennee qabannee jirra. Yoo danda'ame aanaa Oromiyaa dhibbeentaa 30 bara kana bira geenya yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jira wajjiniin walitti dhufeenya uumnee akkasumas manneen hojii kan galii kan komishinii karooraa fi biiroo maallaqa waliin taane madda galii aanaawwan keenya qorachuun eegalla jennee jirra. Kun qabatamaadhaan diinagdeen naannoo Oromiyaa maal maddisiisa kan jedhu san bira nu geessisee karoorfannee galii akka sassaabnu nu gargaara kan jedhu hojii hojjechuudhaaf bara kana karoorfannee ta'uusaa. Naannoo Oromiyaatti bara 2015tti galii waliigalaa birrii biiliyoona 71.89 walitti qabuuf karoorfame hojjetamaa jiraachuun hooggantuun biiroo galiiwwan Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa ibsaniiru.